Nangudi batadisi magi, nangudi batadisi magi. Wa hunda na ajira gattati atu jirate wana mana figa dufte jirta. Infedwan, infedu nagatti oromo. Nagatti silana fetani. Hindu ki kurorok la ilaha illallah. Kurorok suma kana itti farrade. Esa suuki naati bitto esa bitta kai. Suuki kami bitta kurorok si. kuma terbakalati Gana akasi. Agana debi Baka Cairo kaisa foto tante maastawaqia maxxansu qaba micoo tanatti kuroroksiin gurgurina je. Esa bitte kuroroksi am. easy magi. Banamu didenu. Bishaan tokko keessa jira. Wallahi kilo kuno harawa ilali hara da wallahi hara. Fatia dhaggeeffadhu dhugaa dubbachuudhaaf namni ammalaan Fatia akkanan ta'in amma wanni ati akkana taatu hundi guyyaa xiqqishoo booda yeroo booda viidiyoon amma ati akkana godhattu na dhaggeeffadhu mee wanta kan uummata kana irratti siin jaa sirra beekeetti siin jaa waan nu badeen siifi mala waanumata akkana dhaggeeffadhu gaccallisiiti guyyaa tokko maakii maal jetteetta Ara viidiyoon ati akkana taatu kun booda ganaa bultiitu jira ilmaan qabda ganaa akka fedheellee ta'u ganaa dhaltaa ganaa bultii si eeggata ganaa faamilii mataa keetiin uumtu si eeggata si galee miti garuu ara viidiyoon ati amma akkanatti jajjattu fooloo dhabee jiraachuu hin danda'u jettu kuni waraabbameeti ol ta'a guyyaa ati immoo viidiyoo kanatti qaanfattee maaliifin akkas godhee jettu dhufa saniifuu wanni amma godhu jirtu sirrii miti. MJ bagana gyan. Mali jirta. Accounti ke dewe jira. Ama seni lali doain ti tagale project jirti dewe jira. Ama seni lali fadu. Dewe seni jira. MJ Rabbi kali kas dadu bagana. Waganoche. Uni ድረሱልኝ ዛሬ ትላንት ደርሳችሁልኛል የሀገሬ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች የእናቴ ልጆች እውነት እኔ ከናንተ ውጪ ማንንም የለኝም ዛሬ ድረሱልኝ እንባዬ እንኳን ደርቋል ዶክተር አብይ ኢጅፕት ነው አሉ እኔ ኢጅፕት ነው የምኖረው እድሜ ያለቀ እድሜ በሰበሰ እዚህ ቲክቶክ ላይ አንድ ልጅ እንኳን ለቅርጽ የለኝም አንድ ልጅ እንኳን እዚህ ሀገር 7 አመት 8ኛ አመቴን እያስኩ ነው ወይ መኪና አልገዛው ወይ ልጅ የለኝ እኔ ወገኖቼ ተው እስቲ ተውም ባይራሱ እኮ ደረቀ እና ጁት እያደረጋችሁ ዶክተር አብይ ጋር አድርሱልኝ ይደርሰዋል ያቃል እኔ እንደምወደው እና ይዤ ሜድ ሰው ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚፈልግ ሰው እያለ ነው አሉ እኔ ደውዬ አቃተኝ እና እስቲ ያለ እኔ መሄድ እንደምፈልግ ንገሩት በሱዳን በኩል እንዳልሄድ ጦርነት ነው ኤምባሲ ዝግ ነው ወረቀት የለኝም ቤት በኩል ወደ ሀገር ሄዳለሁ ወደ ቦሊቪያ እንዳልሄድ ሞታለሁ ብዬ ፈራለሁ አንድ ወንድም አለኝ ዘርማንዘሬ ሲጀመር አልቀዋሉ ታቃላችሁ ምንም ነገር የለኝም ለወንድሜ ልኑር ብዬ ነው እንጂ ቦሊቪያ ሄጄ ሞት ነበር እና ዶክተር አብይ ጋር አድርሱልኝ ይዞኝ ይግባ በቃ እኔ አልፈልግም መኖር እዚህ ሀገር በቅቶኛል አረጀው እድሜ እየሄደ ነው እያያችሁ ነው ይወልውሎ የሚያስቀምጠኝ ፊልተር ነው እንደዚህ የሚያሳምረኝ ፊልተር ነው ወድጄ እንዳይመስላችሁ የእውነት እኔ አርጅቻለሁ በቃ አንድ ልጅ እንኳን የለኝም ስለዚህ ገብቼ ሊስትሮ ጠራጊ የሚሆን ተሸካሚ የሚሆን ሀብታም የሚሆን እንደ መንሱር አይነት የሚሆን እኔ በቃ ማግባት ፈልጋለሁ ወደ ሀገሬ ገብቼ የአረብ ሀገር ወንድ አልፈልግም ምክንያቱም ብር ብቻ ነው ፉድ ዘሜካፕ ብቻ ነው የሚፈልገው ሼር አድርጉና ዶክተር አብይ ጋር አድርሱልኝ እኔ ላለቅስ ነው ዶክተር አብይ ኢጅፕት ነው አሉ ያለበት ጠቁሙኝ እኔ መግባት ፈልጋለሁ ግን የሚያስጠላው ነገር ሻንጣ የለኝም ፌስታል እንጂ በፌስታል ይዤ ነው ምገባ ወደ ሀገሬ ልብሴን ችግር የለውም በማዳበሪያም ይዤ ገባለሁ ሰልባጅ ሞልቶኛል የሰልባጅ አይነት አለኝ እና ዶክተር አብይ ጋር አድርሱልኝ ኢጅፕት ነው ያላሉ ባክ ዶክተር አብይ ድረስልኝ በእናትህ የኔ ወለሎ bultiin diinii hin qabne yoo ijaarames ona yoo diiniin hin faayamin guutee sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam galgala ga'een beeku takkaa bareenni fuulaa
Bultiin karaa haqaatiin seeraan walitti dhufu utubaan jinne qaba yoo raafameyyuun kufu. Wal utuba wal jabeessa hin harca'u kabaalaa rakkoon dhufu hundumaa hin jijjiirsisu haala. Bultii ofii keessatti dirqama rabbiif ajajamuuni yoo diiniin hin faayamin hin jiru kabajamuuni. Kanaafuu bultii keessan akka hin seenneef gaddii diiniidhaan waalteffadhaa akka hin gonneef maddii. Goojjoon diiniin ijaartan hin jigu akka salphaatti gabaaf waliin dhiyeessu akka hoolaa calphaatti yoo argates yoo dhabes suutuma walitti tobsa badii walirratti arges suuta jedhee wal gorsa. Haqa walii eeggata gannas haa ta'u bona bultiin diinii hin qabne yoo ijaarames ona. Salatu wassalaam ala nabiyina Muhammad wa ummata keenya manni sabni Oromoo kuno mucayyoo dheengadda viidiyoo waan itti godhan jettee gadhiifte san gurbaa san dhufnee tiniin gaafannee nuti akka jaarsotaatitti nu nama afurii dhufnee gaafannee wayta isii gaafannee tiniin jennu isii yoo dubbifnu nu jalaan dubbattu yoo nu gabbaa nu hin haasofti namatti silkii dawwaltii gartee abbaa feetee wajji haasoftii nu warri jaarsotaa wayta itti dhufnu nu jalaa dubbatuu diddee wanni isirraa nuti dhageennee tiniin jennu haalli kun haala isii ta'u mirkaneeffannee jirra. Makkattillee akkuma kanatti warra makkaa wajji qubattutti na ajjeesan jettee biyya ergitee gartee eegasaniitii kana raawwatte asittillee wayitti managaa jirtu gartee araba waanatti godhe jedhaa nama isii bakka sanii fuudhutti haasoftii kanaan qabatamaa wanni akkanaa argame kuni waswasaa shayxaanaatiin hawaasa keenya walitti dha'uuf karoora godhatte yoo namni itti seenu kama nagaa teettu gachiiftee aaddi yookaan ammoo wanni tokko isin dhukkuba kuni gartee eegasaniiti immoo waan takkaanu wamaa wanni qabatamaan jennu ila kunoo mucaalleen kana ila kunoo xaahir jechuun kana mee xaahir akkamitti intalti tun sibira galte waan ikkatti hin galte nutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mucayyoon ana makkarraan nabira dhufte kara baatii 8 akkasin gaya xariiqa namaatiin narra dhufte namaan beekuun narra dhufte mu'allafaadha gargaarii naan jedhanii nabira dhufte. Ani eega nabira dhuftellee ima gargaaruu ture wal dhabbee wayituu hin qabnu jaartiiteettu na hamate naan jette dhuma kanarratti isitu na hamate jettee na bilbilte xiqqoo booda ammoo yoo marzii nyaadhee naan jette marzii nyaatte san ingalee wayita angalee jedhu marzii nyaatte san na fide anillee nyaadhaa jedheeni marzii nyaadhee fixe naan jette achi booda guyyaa takka bultee fira kiyyannaa bilbili jettee nama an beeku bilbil naan jette itti bilbilee fi inni na biraa fuudhee deemeeni bakka mana kiyyetti osoo waraabin viidiyoon suni bakka mucaa na biraa fuudhee deemeen sanitti waraabde malee viidiyoon sunillee mana kiyyetti miti dubbiin dubbii sobaati kana guyyaa 4 booda moo guyyaa 5 booda deemtee na biraa viidiyoo sa waraabde marzii nyaadhaa na dhaqqabaa ka isiin jette suni guyyaa 5 booda akkasi malee mana kiyyetti illee waraabamne wayita mana kee jirtan kana kabajjaan jidduu keessanitti jiru akkamitti nyaata dhiyeeffattan situ alaafidaa moo ufii baatee fudhatte moo akkamitti jiruun teessa. Nyaanni kennaaf ka isii garagaraa isiin addatti godhatti wanni ani fiduuf kuduraa waan adda addaa alaa bitee fi fiduu malee nyaanni kennallee walitti miti isiin illee kunoo as jirti ragaadha takkaa walii waa nyaanneen beenu gaafa isiin jalqaba makkarraa dhuftu qofa jaartiin tiyya akka keessummaati keessummeessite san booda nuuf isiin garagaratti waa nyaanna malee takkaa waa hoyyuu waliin nyaanneen beenu. San isiin kunoo as jirti sanillee isiinillee ragaa bayuu dandeetti jechuudha. Maarree bareeda kuni ka mucaallee gaafanne jirra namni akkanumaan ilma namaa lafaa ka'ee nuti amma biyya kana keessa waggaa 12 ol turre rabbiin galanne haa ga'u waggaa 12 kana keessatti nama waa'ee sihirii ebaluu natti godhee falfala na godhee dhukkuba na godhee dhiyaanatti waan na godhee hin argine namni waan walimatu guddaan ka jaarsummaa dubbataa turre guddaan mallaqa narraa fudhatee ebaluu akkana godhee nuti haqiiqatti biyya tana eega rabbi nu qubachiise namni sunu beeka rabbis ragaa kenna ijoolleen tuni gartee ijoollee kan baataa walaamoo ilmaan Itoophiyaa kun guutuun katta amaaraa nama arsii bira galtee mallaqa na nyaata yoo isin jettee nama himatte jaarsummaa dubbatee warra fuudhaa fi ture nu tokko gosa namaa tana odoo addaan hin goone mucayyoon tun akka himattutti na raqqaba wayita jettu Oromoo na raqqaba Islaama na raqqabaa jette keessatti keessa tartee immoo Tuulama na raqqaba akka mucattiin tun intala nama diiguuf deemtu taate asirra laala
ما ذكر ركعت نمني لفتنا قوتين